Thank you. ربي لكن غرغارة يا ربي. عاملي والغرغارة ربي يداتي ماني غاني تكا تكا يوكن تا والغرغارة أنا والغرغارة كنو هرقة جلافين جلافين الرقة والغرغارة جايز أما اللي دي سكندي صدق أمنا جلافين الأمني سكندي صدق أم أرا جايز نياتمني نبري ختان نبري ختان ربي جار نبري ختان عسلنا غرغارة نبري ختان زاوية جدا زاوية بس يبقى شيء أنا نتدقق تيجي والله جيتشن كابو ثانك يو يا بلاكي هي يا بلوك دايما دي هي ربي دايما دي مسينا أقول دلهم ترى بلوك دايما بلاك دايما تته ها بلوك كده يا بلوك دايما دي والله بالله جيتشا سيكين كابو كده طبعا وصل كلام hundi keessan kan taabtaab gootan kan koppiliinki gootan wallaahi rabbi jasaa keessan haa deebisu tenkew asirra gaqqabaatii fooloo naa godhaani hundi keessaniyyuu bakka kanarratti gaqqabaatii fooloo godhaatii maqaa isaa meeshin naa godha asirratti hundi keessan namni kuma takkaa fi dhibbi afurii kun asirra gaqqabaa fooloo naa godha أول يرتا تذكر yalla namni kuma takkaa fi dhibbi afurii kun warri mooyachuun kenna ifaajeen kenna nama baduu qabuunis gammachiise qofti إيه أبشر والله تكن على نار والله ترى بودن أنا يولد يتنى والله نلمو ahaa habiibti mana keessa taa'ee si gadarbaa jira daa'inni gola keessa taa'ee والله من خيسان جرو والله سامتي maal والله jedhee hin aare wallaahi maal jedhe كيسان كبو تنافاري keessaa kan qabne hara fuukaa deemee shaaworii galee rafi jedhiin deebi'eeta keessaan qabaatiin maal godhe harka dhumate والله مسكين تجاقي Harka كاي dhumate. ولا تجي أجيب فدا لا qixaalii tokkoffaa وإنت لا تنا موزس إنت لا تنا سلا أباني زي كاي أكده ولد داخل ما فدا ها deemati maal ilmoo hiyyeessan na seetaa kan akkasi afaan akkana dhooftee waliin eenyu sin na dhiisu tokkoffaa rabbi sitti na dhiisu lammaffaa ijoolleen dhiisitti na dhiifte انت ربي اغوير كاشمان انك بس يا ربي ان ربي اندي ده ان ربي الله انك با eessa si beeka rabbi ay qixaalii tokkoffaa ها tapha guutuu saamuna addaa murtee alanchita اتسامر قادس قالت دلتي سامر انا راديس Habibi akka afaan kan kee akka buudaa fardaati walitti si gargaru fedha. Qixaatiin lammataati. Qixaatiin lammaffaadha. Saanii fiddee saanii mazabzafa wannoo uffataa fiddee jechuudha. Biyaansi kana caaluu qaba. Siigalee fiddee mazabzafa uffataa moo? وجم فدا ديرات تشوفين ها ها Mazabzafa uffataa moo? انك بولا ما صفصفا انك ناسا ايش وجم فدا Isa fiddee bishaan itti guuttee bishaan walakkaan geettee bishaan walakkaan geettee هيا bishaan walakkaan geettee ammaraatii lama fi kenna sarratti yaa barbaree itti naxxee keessa taa'u yaa bishaan itti guuttee kaatee shaampoo itti naxxee sirriitti hoomacheessitee qulfii habbaa takka keessa buuftee marraa 30 keessaa fuuta. ما لبدك Qulfii habbaa takka keessa buuftee ilkaanii marraa 30 keessaa fuuta. قالت لي والله اسوي انت فدا فاتنا سامر كيس كم تجي صدمه فلان برباد يا دودي Fuulaan barbaaddaa inshaallah man nagalchee of funyaan hin barbaadde kan fuulaan barbaadduu miti. ادم كل في كيس سامر كيس بوتني برباد Hin barbaada maaf hin barbaadde. انا فاتني برباد Aboo deemna sodaachisiin aanaa namni kun. ماشي هيا Qixaatii lammataati. ما خايف رادي جارتي Qixaatii lammataa nyaara haadattee Mahammad Bayaan fakkaatti. Nyaara lachuu. هيا Qixaatii sadaffaa nyaara haadatte. ها Qixaatii arfaffaati. هيا Baaldi masan fiddee jechuudha. Baaldi masan fiddee bishaan itti guuttee ها harkaan akkana qabdee jechuudha. Daqiiqaa haga daqiiqaan guutuun dhumatuufi lafan keettu akka nama qocha bididdii gadi fuutitti akkanatti teettaan gadi lafa kennaan haaraatti irra deebite. Simbee kun hundee. تعرف تقول عايز يجري نبو Wallahi billah nan baasu rabbi kakadde wallahi kasaara kunuuna baasaan jiru wallahi haa ta'u waqatti san nama ofiiti jechaan malee wallahi nan baasu maala biifti namni kisaara dalaga انا فاتي كيف انت فاجي ما يعرف كم تنادى haadha wannoo dibatta kuulii maa gaafa geemii kan keetiyyuu malaaxaa kanatti inshaalla buqqee duwwaa kanatti fiddee hinnaati dibdee akka warra rifeensa qabduutiin nun somne
namni kuulleen rifeensa ajaa'iba kana qabdee akka kallachaati jedhee leenca qabu gaffitataa ture aadaa isin akka isin kallachi duwwaa ta'e maaliif beenna nuti gaa'is achi as dhageennaadha alhamdulillah deemi ka'i yaa bilaakki yaa bilooki thank you wallah billahi kan takka darbitan kan lama darbitan qimamoonni tiyya warri taaf gootan thank you dhugaa rabbi I swear maal gurgurattee nan baasu jetta habiibti maaltu nan baafna mifti de ulfaayanii ittanuu dhaluudhaaf ciniinsifachuu wayyaa bargeemii kana hin beektan isin dullatti rakkoon qabu Abubakar Hasan rakkoon qabu dullumti kabajaadha deem Lazim mereka kamu senang kamu rek. bishaan gogaa cicinutti hin godhini bishaan injiisi deem Mali sana fata nanti mi. bishaan injiisi haati deemi Kita terti kayak sampai. wallaa fuulitti dibattaa deemi Kaliti makah gina kasih kita tak kira aja bi. tokkoffaa nyaara haadachuu lammaffaa bishaan qulfii habbaa takka keessa buuftee marraa 30 baasu Aya. sadaffaa bishaan osan baaldiidhaan baadhattee tapha guutuu akkanatti akka nama gochee bidigii gabbuuti akkana qabdee dhaabbachuu arfaffaa saamunaa alanchuu Samunan lah haati deemni karaa sirra hin jiru deemka imaal yoo haadde fuulaa fi nyammee maal garaagarummaa qaba gaa'is osoo amma kiyya kana ta'e hin beeksisa Toko far samuna sanelle da gefa da romo samunallee alerjikin qaba eeganta kan hundira ite guyisa di moguya furtu bachu dadhabe samunallee alerjikin qaba inseeno kaisa fuudhana samuna shampoo kaisa sigalte jaaffaa ijoolleen tiyya dabbaa laaluu barbaanna jetti gangaladhu haga tapha guutuu achi siqiiti kaameraarraa na wayya ishalenyal laala dhiisinaan jettanii irraa jijjiirinaan jettanii namittiin tun narraa hin jijjiirtu ani ijoolleen mana kiyyaa kun bannaa tachu intalti garaa laaftu mana abbaa haadhaati ulfoofti jedhanii dhiisa namittiin tun guyyaa mana ilmoo osoo ani jaarson argatin na ulfeessitee ilmoo na keessa baafti والله سبحانه كنا بكتن كمان لا نزداتنا كنا نقولنا يونا دفعت لي ربنا نديسين سير متى دفعت أيه وين كنت أفترى بدرو dabbaan allaa dhiisinaan jedhanii bar Sharmuta sigara jira dabbaan allaa dhiisi rakkoon qabu naan jedhani ummatuma ajaa'ibaati wallaahi isin ummatuma ajaa'ibaati warri mana kiyyaa kun rakkoon qabu dabbaan allaa dhiisi jedhani kan isin booda nagootu rakkoon qabu wartani dafi yallaa Tahu kena malah pakai dia kena lad habiibti deemi hedan warqiyye deemi yalla achi sisi gara hundaa gara wallaahi rabbi kakadhen ta'u gara hundaa galabbaxame achas siyaa galabbatu maal laalaa irra kasaarre habiibti maal laalaa jirra kasaarre yalla deema gangaladhoo ga hundaatitti suqa maan tokkana socho'a sida gaayis hoolaa qaltee duuba san keettemo triple gaayis triple tahu kena namittiin sila maa sila daabboo bichaa lafa rigaa achi deemaa as deebitu namittiin hunda san ga'ee achi galabbaxame achi as deebi maal laalaa jirra ree kasaarre wallaahi billaa ni kasaarre akan video dalam yang furtura asii achi galabbaxame achiillee as galabbaxame gangalachuun akkasi malee maal inni achumatti akkana ka gootat inshaallah Rabbi jata tamna goda oromo intelligence zibata nanti di sana wallaahi maal laalaa jirra kasaarre yoo akkas gangaladhu deemi achi galabbaxame malee galabbaxamu haa galabbatu deemi sanga ya anak asman gede sudah wallah agaa gurbaan adda dabbaa kana ga'u argee maqaa kuullee jijjiirate waa mana hin jijjiiranne miskiintichi tokko kuullee daqiiqaan kana dhumti deemiti wanna godhi oromo na berada apa oromo mana itu nam tindu kur wallah oromo rabbi ya berada apa dah oromo habis dah tahu kena oromo deemi gangaladhu deemi biyyee nyaatta gangaladhu achi garagalchi
achi garagalchi girgiddaa gara girgiddaan achi garagalchi achi garangaluu sila alhamdulillah shukr gan deemi ya rab del alhamdulillah ya dem meg suut masochoosi oromo tabuda oromo malaydan dadhabe adabane deemoni dadhabani jiru akkamitti dadhaba namni waan ofii let's go guys namni waan ofii akkamitti dadhaba guys maal taadan family let's go ara taap godha rabbi jedha harka surree keessaa baasaa taap godha warri dhiiraa hagamma taap hin goone wallahi billahi hagamma tasa taap hin goone warri dhiiraa taap godha rabbi jedhaati taap godha oromo namni dhabbada nama cabbisan najaba ya jedhe maan najaba kam tak oromo gilaman bayi daqiiqaan kana dhaqan godhataman kan godhatu deemte ilkana tiqii qalati wati iyo nyaqadan gongoladhu aku punya murke sabotun la dabbe family let's go takallama sadi namitti homaa hin dhufne deemi kuma tokkorra jirta ah ya oromo gilaman dhabbada rabbi oromo gilaman dhabbada oromo gilaman satara maalirra dhoofte carkiin hirruma jira deemi eessaan dhokatu deem kayiti waan salphaa see taati maaltu dhokatami deemi ati akka fedhetellee itti gadarkiftu ni dhokatu gaas taaptaa godha eessaan dhokatu ya oromo taaptaa naa godha rabbi oromo taaptaa naa godha dadhabe wallahi dhafaate dadhabe haay lafarra gangalachuu dadhabda dhafaate yoo ya qallitti harka kee basee ta'uu si nyaanne dhafaate wallahi si nyaanne deemi na nyaata akkana nyaattu beekaa iyyaa jiraanu iyyuu deemi akkana nyaattu beekee iyyaa jiraanu deemi goddu isin maal asin reqnu raggooteetu manteeteedhe maal godha harta maal godha maal sosochooftaati sharmuuta nama faayya maal godha jira deemi sharmuuti ati sila kaasuun itti awwaaltu tokko itti awwaalte moo dabbama ta'u ganagaa kan deebbo dabbaa si waliin seete isin dadhaini ijoolleen akkanaa nu taaptaa godhaan jirtu deemi yaa rabbi si ijoolleen kitu dabbaa kiyyaa akkana laaltimu abu harkaan tuttuqaa laala rabbi jedhaati yeroo sadi taaptaaf godha kuma shanaa gallu rabbi jedhaa nu kasaarsin ati kuma shanaa gallu taaptaaf godha yeroo sadi akkana taaptaaf godhame taaptaaf godha yeroo sadi takka lama sadi taaptaaf godha alhamdulillah taaptaaf godha yeroo sadi argitanii kuma shanni galla taaptaaf hidhaanu dirqama giiftarri dadhabuu hin qabu let's go gisa sadi kuma afuriif 600 genne jabaadhaa korommii wanti banna tachu taayimingii irratti oma xiqqootti dabala kuma shanaa gallu takka haa taanu gaayes oma xiqqootti dabala taayimingii irratti waan xiqqoo oma xiqqoo namni wayitti dabala oma xiqqoo ara miskiinan taaptaabii isaaniin kasaarsinaa waan xiqqootti dabala astaghfirullah kuma dhibba takka ittiin dabaltanii dhibba takka zero